Afarraa sun barbaadnu. Soda hindi mo. May want to korif galla. Doctor and Jamsi namagudana. It's no doctor. Wali mara na may mani tapato chuno. May zero to korif galla please. Alta kuruna kan doctor ki alta kuruna kan please. Na fandu betina. Doctor refun tan wanje chajirtu. Oromonni kun nuti sabota tikka kana. Numidu barbadine chajirta. Ati saba Oromooti moo saba biraati akka waan saba addaa gooteef dubbachaa jirtan. Isin saba kam jira? Oli jaaramanii nu miidhaa jiru gosti gurguddaan Oromoo keessatti amantii fi isin ifin dura doktor ifin duraati namaan beeku doktor James namaan beeku raay amma dura nambeeta malee isiniin beeka. Gosummaadhaan Oromoo miti isin. Oromoo tokko zeero. Dhiifama naa godhaa asirratti hin deebi'a. Profeesarrii fi wabli isin boodaan deebi'a. Obsaa dooktarri waan fadaa jooshi dhimma isaa kan tuqina. Laali dooktarri akka nama tokkootti ani yeroo dheeraa akkanii miidiyaa kana gubbatti bare namoota keessaafuu dhimma siyaasaadhaa qacellutti raasuu danda'u. Namoota ammaas buleeyyii siyaasaa keessa bule. Siif hin marreenis eekeenis namoota muraasa tokko kaniin adda durummaadhaan sadarkaa guddaa kaniin kannaafii jiru. Amma isin wayita nuti gosa gartee Oromoo tana gosa shanjii xiqqoo takka Oromoo irra walii galtee dhabamsiisuu deemtii gizeettu ati isin mataan keessan Oromoodha. Oromoo toon isin beeku Oromoon takka 00 duwwaa nurraa kaatechaa jirtu turtan. Garuu akkamitti Oromoo dhabamsiisuu dandeessi? Maaliif waan kana yaaddana? Isin amantiin Oromoo irraa addamoo gosaan addamoo maali? Wannummaan isin Oromoo ta'an adda isin godhe maali? Gaarii gaafatte ammas qabsoon adda bilisummaa Oromoof qabsoon Oromoo gaafa eegalu Oromummaadhaan eegale. Amantii kiristaanaan qabu, amantii Islaamaan qabu. Achi keessa garuu wagguu adda bilisummaa Oromoo keessa qabsoon ture gandummaan hedduu qoqaa ni danfa. Amantiinis ni danfa. Addi bilisummaa Oromoo tokko kan guddina isaa dhorkee amantiis ukkaamsaa ture. Addi bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo goona malee qabxee Islaamaallee kiristaanaallee goonu jedhee qabsaa ture. Gandi sin ayyamamuu ture. Hanga 1990mootaatti. Ergi 1990moota addi bilisummaa Oromoo chaartaraa ba'ee adiyyoo ba'ee addi bilisummaa Oromoo anaaf 1990 asin jiru. Kanaafi gandaanis gosaanis diaasporaa wal ijaaree kunoo profeesarii fi wablaphiin qaama sanaati. Maaliif Okay, laali ammallee carraan keetu maalumaaf siyaasa xiqqoo naaf siin marate nama biraan maaliif wayin as keessa sirreessuu barbaada namoonni ilaalcha addaatiin akka booda si furanneefin waan xiqqoo tokkoon sirreessuu barbaadeeti waan dhiyaataniif. Mee waan tokko isin gaafadha. Reefu jecha tokko fayyadamte. Jarattiin kun shoorar keessaa Islaamaatii jette wabni bifi profeesariin. Jarattiin kun jara morma namaa muree jannata seenuu barbaade jette achi keessa dubartii 70 shakuu deemaa jette jannata keessa. Jecha kanoo maaliif fayyadamtan isin nama Oromoo tokko? Kiritikiidha Jamaal Mahammadii amantii Islaamaa addunyaa wajjin hin qeeqaa jira. Ameerikaa keessatti hin qeeqama. Ingiliz keessatti hin qeeqama. Ideoloojiin amantii Islaamaa moderate yoo ta'e malee akka ekstreemizimii peetrodoolaariidhaan kaffalamee Saawud Arabiyaa irraa yookiin Middle East irraa gara biyyoota hiyyeessa birrii xiqqoodhaan bitamanii deeman kanatti amma Saawud Arabiyaa keessaa mataan isaa laafeera. Ibn nugustoonni piriinsiin kun kanatti bulaan jiran amantii Islaamaa. Ani sodaa nama tokko illee hin qabu. Approvalii namaan barbaadu hin qabadhaa asirratti. Ani kiritikaalii ogguun jedhu amantiin Islaamaa aadaadha. Amantiin aadaa waaqomeedha. Amantiin kamtu Islaamnis Kiristaanni. Mee waan tokko aadaa waaqomeedha. Magaatii abbaa dubbiin biimeena dabarsita. Muturadha, please, muturadha. Serious taanee asoo jira wanti kun. Amantiin aadaa waaqomeedha. Laali waan tokko nama kana dhaggeeffadha kan kun dhaggeeffadhu. Dr. Jamaal namoota hedduu nu dhaggeeffataa namoota hedduu sagalee namaallee waraaba.
amantiin bareechanii waraabanu kan kookana. Oy gaafis gaafachaa jira bara. Amantii fi aadaa wal fuutee walitti hiite. Mee haa jennu obbo Jamaal Oromoon kutaa qabdi. Kutaa birallee balbala qabdi. Balbala keessallee gosa qabdi. Ati isin Dr. Jamaal Oromoo kutaa kamiiti isin? Kabajaa wajjin. Illuu Baaburiin dhufe. Isin illuu Baaburiti illuu keessoo gosummaa silaa balballi keessa maali? Mattuu afur salgan illuu. Mattuu afuri. Amantiin naannoo illuu naannoo san jirtu irra guddaan bandi illuudha Islaama kan hin beeku. Garuu amantiin Islaamummaa wajjin ergii nabiyyuun dhalatanii as dhufe malee Oromoon sana dura amantii qabaa ture. Amantiinsaa amantii waaqeffannaati. Kanaaf amantiin Islaamaas amantiin Kiristaanaas tolemma sagantaan ta'e dhimma amantiillee wal mormuu fi miti kara sitti argamne. Garuu sumaatu deemee achi fagoochi deemtee amantiin Islaamaa jala dahatanii jettee Piroofeesarii fi wabli isaan kanattaa godhaa jirta. Warri amantiin aadaa waaqoomeedha. Amantiin kamtu kan Islaamaas hin waaqeffate, hin guddate, hin bareedee, hin shoogamee akka kan Rabbiirraa bu'ee fakkeessanii tolchanii birrii itti ba'ee peetiroo doolaarii guddisee malee akkuma irreechaa innis aadaadha. Innis amantiidha. Amantiif aadaa walirraa ba'uu hin danda'u wal keessaa dhalata yaa foon kiyya. Kanaaf amantiin Islaamaa adda, amantiin Kiristaanaa adda miti. Amantiin Islaamaa Qureeshota keessaa dhalate. Kitaabuma miilaali. Waa'een Qureeshota haasa'a. Bara sirriitti amantiin utuu haasawaan turre siitu fuudhee amantiin nu galchee jarri kun dubartii 70 harkatteeti nama jeeftee cileetee dubartii shakashakuu ta'etti. An akkana salphisee naasofne akkin jedhee. Akkam jetteeti? Akkin jedhee amantiin Islaamaa yoo jihaada gootanii jecha koon jallisin akkan jedhe amantiin Islaamaa rakkoo inni qabu keessaa tokko dubartii 72 durba 72 nama sobaa. Wanti sun hin jiru. Durbii ati wajjiniin ciiftee deebitee fayyitu suni sobaa. Ilmi namaa wal gowwoomsaa jira. Wanti kun waan hin fakkaanneedha. Amantuma kana warra gowwaa fakkeessa. Dubbiin durba 72 kun. Kanaafi kanatu hiyyeessi lafarratti jiraachuu dadhabee hiyyeessi lafarratti durba bareedduu dhabee samii keessaa eegaa jira. Agartanii? Tole akkas taanaani takkittee dhageeffadhu. Ati Islaamaa miti amantiin ta'e maali? Ka gaafii kana gaafate. Ani spiritualistic ayyantu. Okay, spiritualist. Okay, Sibeke, you are a spiritualist. Okay, let's ask one question. So, dhimma amantii Islaamaan beektu maal irratti xiyyeeffattee? Mana koo jira, kitaabni mana koo jira, anis man dubbisa. Sharii isa guddaadhaan iyyuu mana hidhaatti nama qaraasisaa ture ani. Sheekota gurguddaan qaraasisaa ture. Maal jennaan sharii isaa dubbisuudha. Ati amantii ta'e malee amantii Islaamaallee quraana walii galaa namni hundi. Oh, doktorummaa koo PhD kan dalaite research kan irra goote moo kan irra goote research amantii irra dalaite. Ammas suuta jedhi deebisi. Suuta jedhi gaafa. Hin jarjarini gannama mutin. Look. Research koo dhaabbatu koo waliif gala. Research doktorummaa kee research amantii Islaamaa irra dalaite umaa irra dalaite. Dhageeffadhu gaa walti ta'a. Inni nu kwaata adda amma ta'e jimchikir waas waas roo kuchuu. Inni deemaa majammaraa deemaa kitaabni quraanni dubbisuu danda'a waan nama rakkisu miti hubachuudhaaf iccitii guddaa miti hubachuun quraana. Amantii Islaamaa sanuwaan quraana kana Bukaarii kareetiin jira sheekatumaa wanaaf barsiisaa jirta meeti. Doctor, it is not a difficult concept. You guys listen to me. Don't give me a headache. Mataan dhukkubsi dhageeffadhu. An nama doktora dhugaa waan taateef si kabajeessi hojjaasuu ajja nama biraatti akka hojjinaa soon. Nama dhugaa waan taateef doktora dhugaa waan taateef si hojjaasuu waan. Okay. PhD ke research amantii Islaamaa irra gootee fudhatte moo maal irra gootee fudhatte? Akkamitti kitaaba Islaamaa Bukaarii Muslimis buuseetiin jira sheekatumaa wanaaf barsiisaa ture garuu amantiin ta'e akka Islaaman ta'e nutti himaa jirta. Maaliif dila kana further achi fagaattee amantii Islaamaa kitaaba dila kana qaroon maaliif si barbaachise? Ati doktora dhugaati moo PhD ke amantii tana keessa kitaaba kana dubbisteeti qaraatee kanaan PhD dilayte moo maaliif further achi fagaattee amantii tana quraana dila kana qaroo dandeesse? Waan gaarii gaafatte foon kiyya. Waan dhaggeeffatte gaafii bareedaa gaafattu garuu hin dhaggeeffattanu deebii. Rakkoon Oromoo kana.
Kuni waan deebisamuudhaaf nama rakkisneedha. Bara kana bara social media namni mana taa'e profesaran ta'a. Namni aqlii qabu. Mana taa'e social media faranjiin hundi laali. Islaam amma kan beeku sirriitti kan beeku warra islaama beeku sitti mu'an bakka jarri jiran warra Ameerikaa keessa islaama qara'u jira. Birriin kaffalameefi warra Doktor kara gaafii iyyaa suduutaa yoo naadeem tarra bareedaa miti. Isinoo dubbii eegati jecha kana fayyadamte hedduu mataan nawwaa jira. Yeroo mataan kan inni waan hin beekne waan amanteedhaaf waan hin beekne amantaa. Barsiin gaafachuu jira doktora kiyya ati doktora dhugaati namaan an beeku yeroo hedduu wal beena naafate jecha tokkichaa kana sirreessi namoota hedduun sagalee keenya waraabaa jira. Waraabanu bareechanii waraabanu. Bareecha waraabaa jara keenya bareecha waraabaa irra deddeebi'aa waraabaa wanti እኔ እኮ ለአንተም ጥያቄን እኮ እያዳመጥክ ያለም ጥያቄ ሰምተህ ትክክለኛ መልስ ለምን አሰጡም? እርስዎ ለምን ትክክለኛ መልስ ለምን አይሰጡም? ለምን ነው ያዳመጡ? dhaggeeffadhaa Oromoo taatanii ana Oromoo isin kakadha eeboon Oromoo naa diru. Okay mutu naas godhe amma doktorummaa dhage dhugaa rabbii dubbannaa miti doktor nama yeroo dheertu wal beenu. Okay joo waa gaafii dhaggeeffadhu dubbiis atuu sodaataa. Sodaa miti dura waliin haasofnaa bar gaafii kiyya sirrii nan dhaggeeffattu akkaansi mee gaafii kiyya isin gala yoo doktora dhugaata wal beena doktora kijibaa salaataa isin gaafatu. Mee mirreetti kenni gaafii kana gaafatunni. Okay maaliif jennaan gaafii gaafattanii. Zimbala boban amma doktor dhugaa rabbitti waan biraa keessa galchaa jirta. Gaafiin si gaafadhe tana qofa nurraa sirreessi. Akkaan si galchaa jiru. Please, I beg you, doctor. Listen to me. Just give me 1 second. Let me ask one question. Look, you told me akka jecha natti himte wani jechaa jirtu kitaaba Bukhari Muslim kutaab Quraana Islaamaa akka jirutti qareetiin jira. Hadiisoon dambeeka inumaa sheekotii gadi naaf barsiisuu ture ammoo amantiin teekka amantii islaamaan ta'ini himatte amma gaa bika kana quraana dila kana onni baratteef PhD ta'e doktorummaa kee kan daleedeen quraana kanarratti qaraatee kanaan riisarchii irra gootee PhD kee fudhatte moo PhD kee maaliin fudhatte doktora dhugaadhaa ta'uudhaan si beeka kijibaatii miteen doktorummaa ta'e Quraana kana qaraatee kanarraa fudhatte moo maalirraa fudhatte kana riisarchii kana goote moo maali yoo kan hin taane immoo why you just read a further the Quran Quraana kana further achi fagaatee dila kana Bukhari Muslim dila san qaroo maaliif si barbaachise? Yaa jara keenya. Okay amma deebisa amma nuu deebisi. Amman si deebisa Quraanni kun yoo cammaqanii peejii 27 caalu yookiin 40 caalu hundi isaa yoo cammaqxan ቢጨመቅ ከ40 ፔጅ አይበልጥም። ለምንድን ነው የበዛው? ኢውመ ተኮ ደደቢሴ ኢብደ ሶዳቺሳ ነመ ሶዳቺሱ ራመለ ኪታብኒ ዮ ጨመቀመ ስርናም በረፈመ ፔጂ ጃተመን ጫሉ ዮ ባየት ከናፊ ነምኒ ፔጂ ጃተመ ቀረው ደደቡ ኡምሪ ሳጉቱ ሰነን ቀራ ጀሩ ከነቶሮሞ ዱዱ በተንቢሴ ከ60 ፔጅ አይበልጥም። ሲጨመቅ ሪፒቲሽን ነው የሚበዛው። ድግግሞሽቱ ባየታ ፕሮፌሰር ትዴማ ሶሻል ሚዲያ ረሞ qalbeessa wal galchiti jira namni baruu barbaadu amantiin Professor just challenge you can challenge with him it's very hard you know that I cannot challenge him it's very listen yeroo jettu nama kana namni kun baazee I don't think so nama guddaadha already omillee deemee jira memory illee wal keessa ta'uu danda'a ati maaliif hundi isaarraa fi maaliif arrabsoon fudhu mana keessatti ask me proper question. No, you are by the way, nama jibbinsa Islaamummaa qabu, nama jaddaa biraa qabu. Maali ati hora kina qabda ayinyo Professor akkaataa qabu hawaasa namni kun Professor trust me he is a real doctor you know he is a real doctor I know him. Abba don't say he is a real doctor. Are the debitan. Doctor is doctor Are you a professor? Ama kudan duran beka I know 10 years ago I know him. Anama doktora jadi barreeffanne maqaa ko professor ati dhimeessa qoradhu. Look, am professor Mazambe ko topiki agenda bira qabu nama jibbis lamma jibbinsan qabu isintu bitama da duartu media manan fada walingalle manan fada inde manis tokko walingalu. Look, am professor nafan deba jira. Mutura da bosi. Charras kanite dugulin dubbattu ati bar wonni jecha jiru professor ati professor toke asratiin si beeka malee si beeka isa immoo doktora dhugaa ta'u maqaa isaa doktora barreeffate amma kun duraan beeka ati bar ijoolleen maan tanaati
an mirree ama kudhan duraan beeka eekee ama kudha shan duraan beeka Maal qabaate isaa abbaa qaati maal dubbachuu jirta isaati. laakina walaate mina soyye jol professor kijama tafattee dhufa deema jala san taa'e nama arsa okay wanneen carraasaa kan nama dhugaa nama sirrii isa seeti dhiira laat abbaa haqaa ta'uu kan kennan fudhe ijoollee girrisa kana akka nama taasii keessa rukutaa girrisa professor Etteyaati Oromoo kan jeeqaa jiru jaraan. Thank you very much. I salute you 100%. Sidu waderi goda ijoollee girrisa kana girrisa takafluwaachoo nu miyawaru kaffalamee fiyyaati these are mercenaries 100% akka professor faan mercenary ta'e nan beekan. Maaliif jennaan kanan qoradha miidiyaa irra deeme kanamma Oromoo jika walla lelchiisaa jiru waan namni argine hin arga. Professor jetti daggalli yaate this is an Oromo issue. Kanaaf namni si yaabbata kunoo kana qaxaranii nutti erguun akka jiruun daggala kana hunda kan Oromoo adda baasaa jiru kan amantii Islaamaa wajjin kan walitti nu buusee warra biyya alaa dhufee waan kana dalageedha. Amalaan amantii Islaamaa dhugaasaa sodaa Rabbii namni hanga koo sodaa Rabbii qabu hin jiru. Namni tokko mee namni as ba'ee sodaa Rabbii hanga Jamaaliin qaba jedhu asa ba'uun sodaa Rabbii nan qaba. Islaamaa wajjin isintu wal lolchiise. Maal jennaan jinniitu yaatu sobduutu yaatu. Utuun lolin goota ofiin jettu rabbiin hin sodaattan hannarraan deebitan sobarraan deebitan ajjeechaarraan deebitan bakka dhugaammoo hin jirtanii kanaaf amantii Islaamaa irraa baqanneen nan baqadheen maal jennaan kun bineensa kana yaa'u soba kana yaa'u maal jettee duukaa deemtaan kanaafi maqaa Oromooti warri Islaama jedhee biyya alaatii yaa'u tiiktookii Jawaar ijaarratee itti nama arrabsiisu kun amantii Islaamaa barbadeessaa jiruun qabadhaa kanuma jedheen abbaa haqa ulfaadhu kana ol dinaasofnu hedduu ati nama jabaadha maaliif jennaan girrisa mo'achuuma kan kee duwwaa tafan siiquudha girrisa gurbaan professor jedhu doctor jedhu barasoon kabajal Jamaale jamsi barasoon kabajal Dr. Jamaale Anamma gaafiin qaba abbaa haqaa waliin nu gallakkisime. Ol CV kana labar duro wajjin aswa laali Dr. Jamaale obsi cicita damo cinaakse obsi laali Dr. Jamaale kabajaa guddoo laaddeef akka inni si hojjaasuun barbaade anti ko annaati gaafii keessu dudaan naa deebisuu danda'aniin isaa walis dabarsuu barbaade abbaa haqaati maal qamaatee teetiif hojii anumattu garagaluu eegale mana kana keessatti abbaan fadhi walqixa mirga walqixa haasoo jechi Jamaal jee jecha naan ta'in hedduu tokko jira Dr. Jamaal Jawaan jee namoota ati profeesara online is okay don't worry for that professor at online barreeffatee deemtu professorummaa kee ijaan agarre doktorummaa immoo Jamaal ijaan agarre yuunivarsiitii kamitti akka bareetu barate beekna taatullee tanaaf tasgabbooyinaaf waan fadhinni dubbatullee inni tasgabbooyinaaf akka inni waan isa akka aarsaa kanaan gaafachaa jira maaliif waan kana akkanatti sadarkaa kana maaltu siin geechaatiin gaafachaa jira suutatti isaa wajji nama guddaa nama baratee wajji gaafiin isa gaafadheeni Dr. Jamaal amantii Islaamaa Bukaari Muslim Quraan hundaan dubbisee jira jettee waa hundaan beekee jettee PhD kee kan dalayde Quraana kana research irra gooteeti moo maalii akkamitti dila kana faarzar maaliif deemuu dandeessi jedhin naamusaan gaafachaa jira atillee na keessaa wajji dubbattuu naafsi Jamaal kee an akkanattiin sifa kanaan sifa kabajaan si hojjaasoo jira so nama waliin galchin qabu eenyu nama hin galchin shuguti nama hin galchin nuti nama hin beeknu nuti hin galchin shuguti nama hin beeku malee Anaamiti abbaaqa. Monitor eenyu qaba nama hin beeknu nuti hin galchin nama beeknu malee Nam tokko hin galchine. nama beeknu laalte nama beeknu malee nu jeekan yookaan nu jeekan so Jamaal amma namoota okay nama weel jofa wal galchi shuguti wal galchi okay nama kala beekana ani gaafadhu mee abbaaqa nama wal galchi nama wal galchi shuguti bikalameen kana abbaaqa ani gaafadhu isa Bareetiyya. okay go ahead ayye galatomi anami anaba simi Sai wabli dapat ana. Ani maga. awat ini arta tai Ani mali naru berama san. Angkasi bari ni namni ni ara. dokterin arrabsin ayyan sidis dokterin arrabsin Namni nama Arab sun jirusan wani ada namni kun nama guddaadha namaatu arsee amantiin rabaa semade islaama ture in arsin
Ana amma gaafiin qaba Dooktar Ifaati sittiin dhufa qophaa'e waan haasawaa baatee ni beekta qophaa'e yaadadhu. Dooktar nagaa fayyaa isiniin jecha ni Amma ajanda amantiin nurraan godhina gaa'ee dafii gaafadhu. Hin goonu ana amantiis hin goonu kawanniitis hin goonu kakoomii mootummaatis hin goonu gad uummata batan dubbannaa. Amma booda miyuutii irra kaa nama kana. Ani waa lamaan isin gaafadha. Amma namni dhiiroo amala namaatii namni nama mufachiisuu ni danda'a. Rabbitti amantammoo namatti amantan taakkatan. Talamada amma saayinsiin illee gizee waan takka jeneraalaayizi godhan akkanumatti nama tokko dingata walitti mufataniin fuudhanii uummata hawaasa tokko amantii takkaatti amantu takka darbuunu akkana ni jirtiihi mee gaafii tana silaanaa deebistaniin jaan. Namni kun hawaasa kana keessatti goggoruus ni danda'a. Deebisaa deebiif gaafiif deebi'a goonu gaafii gaarii. Ani nama rabbitti sheekota kana hunda caala nama amalli koo sodaa rabbii qabudha. Kanas an nama rabbiiti. Namni ana irratti rabbiin si qabuun jedhuan. Kanaaf si deebiseera. Nama rabbiiti. Namatu maqaa rabbiitiin sobaa jiraan jibbe nama. Amantii kana keessaa baatan moo hin baane egaa amantii islaamaa kana keessaa yeroo hedduu gizee qabatanii rabbiin biraan baane amantii islaamaa keessaa baay'eeraa rabbiin biraan baane rabbiin kan nama tokko miti kan amantii tokko miti kan hunda keenyaati ilma namaa gurraacha magaala bicaa adii kan hunda uume kana amantiin aadaadhaan adda bahe malee rabbiin takka cinaaksa kiina dhabbaddo Jamaale amma sifatas gabbu takkumaa fitaaf amma takkaannaa fedhume takkanaaf yoo na yaadachiifte Jamaale Dr. Jamal, title keetii leendisu nama onnaati nama kabajaa qabu. Dr. Jamal durii isa jalqabaa muslima turtanii? Kan yaa salaamu sallifnaa najjinaa min albalaa fi duniyaa walaa kiraa ya Allah aamin jedhee nama qara'eedha hanga tokko. Maashaallah. Tole durii muslima turtan amma immoo amantiin ta'e reefu amantii protestantiin naan jettan. Spiritualistiin jedhee spiritualist. Spiritualist. Nama falaasama rabbii xiinxalaa rabbii jechuudha. Rabbii falaasama jechuudha. Waa'ee akka ayyaanni ni jira moo hin jiru hin gaafannaa hin sagannaa of gaafannaa of cinqinaa rabbi jirta moo spiritualistiidhaa fi Johovaa waluma kaloo itti rakkoon hin jiru. Johovaa jinnii kana miti kun amantii tokkottuu leellisu. Kan inni leellisu tole Jamaal keenya biyya Uma tokko duwwaan siif hima dhaggeeffa. Rabbi ajaa'iba nu uume. Bishaan irraa na tolche. Ajaa'iba maaliin barbaada'an? Onneen koo ajaa'iba dalaga. Onneen koo akka inni sirriitti dalagu han godhe Rabbi. Kaleen koo sirriitti dalaga. Sombi koo sirriitti dalaga. Halkanii guyyaan addan ba'u. Ajaa'iba kana ol Rabbi irraa maal eegdu soba namaa malee maal ta'a? Fayyaade ulfaadoo Dooktara keenya. Jecha tokkichaa kana amantii islaamaa irraa baatee spiritualistii taate. Spiritualistii jechuun filosoofii jechuun falaasama jechuudha. Amantii dura akkamitti uumamte? Namni dhagaan kun akkamitti uumame? Gaarra kun akkamitti uumamte? Waa'ee amantiidhaatii fi waanuma waa hundaa'u amantiin dura akkamitti jalqabde? Warra gartee falaasama jechuudha akka filosoofii jechuudha. Tole egaa amma akka amantiitti spiritualistiin tun bare akka dhaabbata amantiitti dhaabbata amantii bar tokko ayyaamni tokko amukko arlam dhaabbata amantiitti miti bar akkasii miti jams amantiin ati hordofaa jirtu dhaabbata amantiitti miti bar miti gaafii guddaa gaafatte gaafii bareedaa amantoonni kun tokko waggaa 2000 dura barreeffame kitaabni isaa kan warra Baayibilii jechuudha. Tokko immoo waggaa 1500 dura barreeffame. Spiritualistoonni warri Rabbiin gaafatan bara Fara'oonuu ni taran. Bara Fara'oonii achis ni ture. Kitaabni sana achis ni ture. Kanaafuu kitaabni Baayibiliis kan achi warra spiritualistii irraayyuu korrojame. Amantiin Islaamas kan korrojameedha. Korrojanii, sarrazanii, dallazanii kitaaba godhanii ittiin kontrool nama gochuu jalqaban malee bu'uura waan Rabbii kan yaade warra spiritualistiidha. Warri spiritualistii sun immoo akka namni kontrool wal godhutti hin tolchine. Kontrooliin Roomaan Impaayerii irraa qara'ame. Amantiin Islaamas, amantiin Kiristaanas amantiidhaan nama ijaaranii kontrool gochuu Roomaan Impaayerii irraa baratan.
malee isaa dura amantiin hin turre kan ture spiritualizimiidha. Inni waa'ee rabbii namni inuma gaafata, inuma kaasa, inuma buusa Abrahaaman faani warri kun hundi spiritualistiidha malee warra religion uume. Religion is a control system. Empire kan tolche. Itoophiyaa mamee fudhaa Itoophiyaa maaltu tolche? Ortodoksiidha. Maal